Yaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota Kuyyuu Miidiyaa. Nageenyi badhaadha. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas namni bishaan nyaate hoomacha qabataa jedhu. Gareen shororkeessaa TPLF erga waraana ofii ishee eegaltee as waan qabdee waan gadi dhiiftu wallaalaa jirti. Guyyuma guyyaan Taaddasaa Warradaa gamanaan Geetaachoo Raddaa gamasiin ibsa baasuun miidiyaa kana dhiphisaa yeroo oolan agarra. Torbeedhuma tokko keessatti ibsa garaagaraa Geetaachoo Raddaa fi Taaddasaa Warradaa baheen agarree jirra. Kana jechuun wayyaaniin ofuma shiiwwanii waliigalaa akka hin jirree fi gargar bittinnaa'uu isaanii nu hubachiisa. Taaddasaa Warradaa akka jedhutti kallattii hundaan marfamanii jiraachuu fi ammaan booda carraan isaan qaban du'a yookiin harka kennachuu akka ta'e yoo ibsu, Geetaachoo Raddaa ammoo guyyaa kaleessaa ibsa baaseen quuqama Oromoo fi Amaaraaf qabu yeroo ibsu dhageenye. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata jechuun sun kana mitiire. Geetaachoon sodaa guddina waan jedhee waan dhiisu wallaalee jira. Kana jechuun akkuma Taaddasaa Warradaa jedhe sana Tigraay fi gareen shororkeessaa kuni raayyaa ittisa biyyaa keenya marfamtee jiraachuu ishee ifaan ifatti mul'isa. Loltoonni Oromoo mootummaa isaanii aangoo irratti tiksuuf lubbuu isaanii dhabu jedhe. Eeyyee dargaggoonni Oromoo aangoo amma Oromoo harka jiru kana akka itti dhufe waan beekaniif aangoo kanaa fi saba isaanii bilisummaa argate kanaaf aarsaaf gochuun isaanii waan haaraa miti. Ittuma fufasi. Geetaachoo Raddaa hidhanni inni abaawoo shanee waliin uumee karaa qaxxaamuraa kiiloo 4 seenuuf yaade gara kiiloo 4 kan isa geessu osoo hin taane gara Si'ool isa geessu gaafa hubatu, akkasumas shaneenis gola Oromiyaa kallattii arfaniinuu akka baala harca'aa jiraachuu ishee gaafa hubatu amma ammoo gara dargaggoota Oromootti naanna'aa jira. Geechi kaleessa jibbaata isa dhumaa waswaataa oole. Qeerroon Oromoo akka abaawoo shanee miti. Yeroo lama goboomee Geetaachoo Raddaaf daboo ba'uu hin danda'u. Qeerroon Oromoo mootummaa isaa mootummaa jijjiiramaa cinaa dhaabbatee biyya ijaaree badhaadhina biyyattii kan mirkaneessudha. Geetaachoo Raddaa reebicha shaneen gidduu kana diroonii fi bokkaan wal makee gara lixa shawaatti reebbamaa jirtu yeroo dhaga'u rifaatuu hedduu keessa galee jira. Ammaan booda carraan shanee TPLF deeggartee gara aangootti fiduu zeeroo ta'uu ishee hubatanii jiru. Wayyaaneen shanii dabaladhu malee mootummaa Itoophiyaa waliin marii hin geggeessu jechaa turte amma haleellamnaan shanees ta'ee shantamee hin fedhu mootummaa waliin nan araarama jechuun yeroo lammaffaaf shanee gante har'a ammoo abukaattoo dargaggoota Oromoof gootee dhuftee jirti. Wayyaaneen kaardii qumaara ishee xumurtee jirti. Shaneenis abdii hin qabdu. Akkuma armaan duraa illee carraa gammoojjii Eertiraatti baqachuun ishee hin jiru. Yoo dandeesse hidhannoo fi kotota ishee lafa keessee harka kennachuudha. Yoo dadhabde immoo lafuma jirtutti suummoo ta'uu isheeti. Geechi uummanni Amaaraa kabaja isaa deeffachuuf lola. Dargaggoonni Oromoo mootummaa isaanii aangoo irratti tiksuuf wareegamu jedhee watwaatuun isaa eenyu garaa ga'uuf akka dhama'e beekuu baannus bobba'aa ooltus dhuma hin ooltuu ittiin jechaa qophii keenya har'aa goolamna. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa keenya.